እናንተ ዘንድሮ የምንሰማው ጉድ ከአይምሮ በላይ ነው ከአይምሮ በላይ ነው ፍትህ ለዚች ህፃን የ13 ዓመት ልጅ ናት እምነግራችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሆነው ዛሬ ከአንድ ሰዓት ከሁለት ሰዓት በፊት ነው ጉርሻ ፔጅ ላይ ተፖስቷል ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ቪዲዮዎችም አሏት የ13 ዓመት ህፃን ናት ቤት ውስጥ በረዳትነት ተቀጥራ አሰሪዋ ቢላ እያጋለች ፊቷን በጋለ ቢላ ተረተለቻት ቪዲዮ ላይ እንዳየሁት ሰውነቷ ሁሉ ተደብድባ በጣም ቆሳስላለች ባውን ሰዓት ሴትዮዋ በቁጥጥር ስር ውላለች እኔ መጠየቅ የምፈልገው የሚመለከተው አካል የማያጓድ አማርኛውም ጠፋብኝ ጋይስ አማርኛውም ጠፋብኝ ትክክለኛ የሆነ ፍርድ ቅጣት ማግኘት መቀጣት አለባት ደሞ ሴትዮዋ ፎቶን ሳይው ነፍሰ ጡር ናት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምን አይነት ጭካኔ ምን አይነት አረመኔነት ነው ወይኔ ድሽን በሰበረው ፈጣሪ እኔ ምንም ማለት ፍርዱ ይፈጣሪ ነው ፍትህ ለዚች ህፃን ባየ ዋና መገደሲሱ ጉሪናማ dhagawutti kan hin tolle jechuudha akkuma argaa jirtanii mixayyoo asirratti argaa jirtan daa'ima waggaa 13 finfinnee keessatti sarraatanyinnatii qaxarattee jechuudha egaa akkuma obboleettiin keenya jettee billaa istee yookiin albee istee abidda keessatti viidiyoon illee hin jira jechuudha gugubdee fuula ishii qaama ishii difinii albeedhaan gugubdee jechuudha garuma jabummaa abashaa keenya ilaalaa dhugaa dubbachuuf kanaaf yeroo baay'ee waan hin jiru dhugaa dubbachuuf ammoo feeyu baay'inaan kan yeroo baay'ee nama miidhu habashaadha jechuudha dhugaa dubbachuuf araboonni tuni yeroo baay'ee maalan jedha ammoo feeyu simiidhani biyya arabaa gaafa deemte of beekta namni barumsaan baranneeyyuu dhugaa dubbachuuf waa baay'ee baratta biyya arabaa gaafa deemte waa baay'ees baratta waa baay'ees argatta garumo biyya keenya keessatti ijoolleen gaafa seenaa isaanii haasa'an ijoolleen mana namaa taa'anii jechuun sarraatanyinnatii galanii dhufan ijoollee hedduutu jira biyya arabaa kan liyyinnatii hedduu eechumaaf eechajuu waleenyuun jedhu jechuudha maaliif keenya abashaan miqqanyaadha ilala gara jabummaa ishii albeedhan ammoo feeyyuu waan feeyyuu balleessituu balleechitee miciyyoon tun daa'ima fuutee maatii ishii biraan ga'uu qabdi malee osoo beektee kana gochuu hin qabdu jechuudha dhugaa dubbachuuf waan baay'ee tokko garaa nama baay'ee onnee nama cabsuudha jechuudha dhugaa dubbachuuf akkuma beekamu yeroo baay'ee abashaan waan gidiraa malee hin hojjettu kanaafiyyuu darbuuf biyya Itoophiyaa san keessattuyyuu Finfinnee keessatti namoonni Finfinnee keessa jiran hundumti ishii dhugaa dubbachuuf hundumti ishii amala wal fakkaataa qabdi miqqanyaadha beektanii dhugaa dubbachuuf namoota akkasiitiif rabbumti fixatee fi mana namaatitti dhugaa yoo nama jaalate waaqi yoo nama jaalate mana abashaa nama hin galchine eechumayyuu taa'ee jechuudha biyya kana keessatti maaltu ta'e seetanii biyya Dubaay kana keessatti abashaa wayitii Itoophiyaawudha hoteela qabdi jechuudha biyya kana keessa hoteela qabdi micayyoo miti nama guddoodha haadha ijoollee 5ti haadha jechuudha nama guddoodha biyya irraa fiddee yeroo fiddu kana qarshii 600 kuma sii kaffalanaan jette 600 kaffalaa turte mana gannan baastu jette carraa argattee namni wayii baqa haati kun dhugaa dubbachuu waan baay'ee gara nama nyaatu ilaala Itoophiyaawidha as keessaa hoteela qabdi jechuudha yeroo hoteela qabdu kana Itoophiyaa san qaxaratte mana abashaa waaqayyoo nama jaalate mana abashaa nama galchi miqqanyaa dhugaa dubbachuuf odoo miliyoonan sii kaffalla jedhanii ani mana abashaa oduma sila maariyaam jedhee kadhadheewu mana abashaa galeetoo birri miliyoona tokkoyyuu hin hojjedhu jechuudhaan dhugaa dubbachuuf baqa miqqanyaa sharranyaadha sini galee kanaafiyyuu waan gidiraa malee hin hojjetan kanaafiyyuu obboloota koo waan akkanaa kana waan namaa baasu yeroo baay'ee gara jabummaadhaan ijoollee irratti
waan akkana kana raawwatan dubartoonni saraatanyaa fudhatan እንደውም niitii tanarratti immoo dhugaa dubbachuuf keessattuu immoo garaatti baatti rabbi garaa ishee haadhoosutti abaarsa taasii dhugaa baay'ee takkan gubadhe garaa kiyyanna gubate garaa fuuldura goote ilma nama daa'ima xiqqoota daa'ima tanarratti aan ishiin baattu aan of keessaa garaa keessaa qabdu sun bineensa moo maalidha aan micattii tanarratti waan akkana raawwattu osoo waan feeyyuu balleessitee ishiin obsaan waaqa ishii kadhachuu qabdi malee amma immaraatti ta'uu hundi dhugaa dubbachuuf sammuu ishiitti qawuse malee ani namni fayyaan akkana daa'ima namaa akkana godha jedhee hin yaadu. Waan akkasiitis niin jedha egaa sarratanyaan akkana goote qarshiyaatti waaqa yakkuu isaanii gara miidiyaatti baasanii yakkuu isaanii kana biraati uummata mataa qulfii dhugaa dubbachuu uummanni Habashaa kun odoo dhugaa dubbachuuf maal godhu maatii fira obbolaan as keessa jiru waan ta'eef waan amaas dubbachuun baay'ee ulfaataadha. Kanaafiyyuu wanti hin jiru rabbiin waaqayyoon yaa faradu micattii tana immoo rabbiin bakkaan ishee haa ga'u isheen lubbuu ishiitiin baateetii jirti garuu immoo namoonni ijoollee akkanatti mana namaatitti galchan dhugaa yeroo baay'ee dallaala irraanillee ta'u dallaala sun gaafachuu qaba garuu mucayyoon tun iyyiteeti iyyarraan kan namni mirmatee qabe malee sila ajjeesumaaf turte ishiin dhugaa dubbachuuf ajjeesumaaf turte egaa gara seeraa poolisiidhaan qabamteetii jirti jedhanii ingidihi dhugaa dubbachuuf hedduu waan baay'ee tokko nama gaddisiisudha. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuuf hedduu waan baay'ee tokko onnee nama cabsudha. Yeroo baay'ee beektanii saraatanyaa yookiin qoccoluu yookiin beekaa uummanni keenyaan dhugaa dubbachuuf namoonni tun koo warqii yeroo takka warqii in argatta beekaa dhugaa dubbachuuf ani namni ginnaan hin beeku dhugaa dubbachuuf akka Habashaa kana gara jabina qabaatanii isaan nuumaayyuu nun teessisanii jechuudha. Garuu immoo gara laafessatu caala malee kan garaa jabaatu siin jira. Kan garaa laafus ni jira jechuudha raboota keessa ni beektu kanas soo kanaaf kan ijoollee irratti waan akkana kana raawwattu immoo sirriitti seeran adabuun irra jiraatee jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuu fi niitiin sun manuma hidhaa san keessatti dhaluu qabdi malee manuma hidhaa san keessatti dararamtee assaqayyamtee achuma keessaa osoo baatanii baay'ee tokko namatti tola. Kanaafuu ishii tanqalaaqalee rabbiin kana ishiitti fidee kanaafuu achi keessatti assaqayyamtee akka mucayyoota assaqayyaa turtetti achi keessatti assaqayyaa'uu qabu jechuudha. Kanaaf adabbii cimaa itti fudhachuu qabu ishii irratti immoo mucayyoo daa'ima amma oodate irratti albee oo'istee dhagna ilma namaa dhala namaati ishiinis kan garaadhaa qabdu tun ofiifuyyoo ofillaaltu waan irra jirtu yoo hin beektu waan gaarii hin hojjenne immoo fe'eeyyuu ta'e qalattee nyaachuu barbaadde moo akkamiin dhugaa hedduu takka nama rifachiisa waan akkanaa kana dhaga'uun baay'ee tokko dhugaa baay'ee namni hin jedhamne. Kanaaf yoo waaqayyo nutti araaramu namni keenya waan gaarii hojjetaa hin jiru egaa hedduu takka namatti dhaga'ama. Waanuma hundaafuu waaqayyoon ishiitti araaramu sanuu namsi xurii taate yeroo waan akkanaa kana raawwattu maaltu ishiitti dhaga'ama harka maaliititu ishii albee san qabatee daa'immattii tana akkanatti ishiidhaa guggubee hin beeku fuula ishii dhagni ishii hundi mul'atu. Dhugaa dubbachuuf namoonni viidiyoo ishee argitan hedduu takka garaa nama nyaatti jechuudha mucattiin hedduu nama nan jedhamne. Kanaafiyyuu dhugaa waaqayyo dubbachuudhaaf mucattiin tuni ishee bichaa miti isheen takka illee hin jirti akkuma niitii kanaatti daa'ima manaa fudhattee baadiyyaadha isheen illee barsiistudha beektanii kan kana goote mucayyoo tana hiitee assaqayyaatee siqaa hedduu akka nama salsala taaniitee rakkootti galchitee mucayyoo sanitti sabachaa turte. Garuu immoo waan akkana osoo daa'ima of jala qabanu daa'ima namaati irratti waan akkana raawwachuun baay'ee ulfaata. Innaa isheenis gara seeraa
to'annaa seeraa jala ooltetii jirti. Uummanni kun dhugaa dubbachuu walirraan baratan adabbii cimaa gaafa itti kennaniin alatti barumsa hin ta'uufi of hin baran. Garuummoo keenyan mootummaan adabbii akkasii ittiin kennu osoo yeroo tokko adabbii cimaa itti kenne itti fudhatee tarkaanfii cimaa itti fudhatee deebitee waan akkanaa kana hin raawwattu jechuudha daa'imoota irratti. Daa'imtun ammoo waa balleessitee miti. Kanaafiyyuu ijoollee daa'ima namaa osoo daa'ima of jalaa qabanu daa'ima namaa qocoluun daa'ima namaa akkana godhuun baay'ee ulfaataadha. Nagaan tura.